No, tutto kabajamtoota kiyya arkitanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Roza Tube hundi keessan nagaan kee qilleensarraan kan onnirraa maddeessinaa goosiniin jechaa akkasuma ijoollee amantii biraallee ashamaara kafuunisiniin jechaa osoo guddaa fi xiqqaa fi hin jedhanii dargaggeessaa fi dargaggeettiin jedhanii hundummaa keessan waliin daawwattan hedduu takkaan isin jaaladha, hedduu takkaan isin kabaja. Roza hadda maal qabattee dhufte jechuun keessaniin ooluu kanatti aansee Jum'aa Mubaarak isiniin jaa. Baga guyyaa jaallatamaa fi kabajamaa ittiin nuun gahee isiniin jechaa. Guyyaa takkayyuu jiraanne sa'aatii takka arganneetiin daqiiqaa takkaaf jiraachuun alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuu qabna. Bakka jiru rabbii keenya yaadachuu qabna inshaallah. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hadda immoo waan addaa isinii qabadee dhufe. Bakka waan isin yeroo hedduutti yaa arguu hawwitanii waa yeroo hedduu isin bakka arguu barbaadan jechuudha. Waan addaa qabadee isiniif dhufeetiin jira. Wanni kun maali inni jettanii fikira addaa haasiseenuu keessaniin oolamu. Kanaafuyyuu adda keessummaa addaa qabadee isiniif dhufeetiin jira. Waa bibbituu fi gabbahuutiin jiraatin jechuudha. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namni kun maali jechuun keessaniin oolamu. Yeroo wanna hunda bibbitaa walmaan gadi baanallee walmaan nama sanillee arkina walmaan waan hundatti fufnaa isiniin jecha baay'ee takkan isin jaalladha, baay'ee takkan isin kabaja. Ammoo dabee Roza warri yeroo hunda maa boota Rozinaan jettanii ani yoo hin boonne sammuun diinaa qabbanoitu sammuu jazbaa wayiin qaban nutti fakkaate. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inshaallah alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin kaimaan kanallee qannasiin jennaani. Amma waan jiranii abshiranii maaliif yeroo aaruu fi baqqaani jiraami yoo dubbachuu dadhabe waan san bakka sirriitti waan ofirraa bakka gidditti ofirraa baasuu dadhabe tokko yeroo inni cinqaa dhumbooya. Maatii keenya keessaa gowwaadha hangafni gowwaadha jedhanii duraanuu hangafni gowwaadha jedhanii akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga xumuraan faana tura amgan Meksikaa dhuf. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hedduu takka bakka ni jiraami hangan ganda keessaa gadi bahu awwaarri baay'ee takkan jira. Kanaafuu erga godhadhe numaan godhadha hedduu takkan maksii yeroo hedduu inshaallah waan jalbii waan hijaaba uffachuu deemuuf jechuudha. Akkatti yeroo hunda baay'ee akka deemutti wanni jedha jechuudha. Kanaaf hangi xumuraan afaana turaa isin jechaa kun walumaan gabbahaa jirra. Qulfii isaan kaa'ee bada. Nafaana turaa isin jaa akka xumuraatti nu gabboo fi deemaa jira jechuudha. Yeroo akkuma masjiida itti gadattiin deemutti jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kuna bakka an jiraadhu kana. Akkana jira jechuudha baay'ee ciisaa jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya. Inni argitanii bakka caraqaadha. Mana kana fakkaata safarri kanaaf wanni godhadhaa jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya. Hedduu takka bakka akkam akkan isin jiru. Heeroon heeroon ijoollee heeroyyuu kana caalaa wannidha. Hedduu takka kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amma gabbahee fi geessii waraana. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kanaafi asiin keessan galaa as keessan jiraadha. Qofa masjiidatti seenee jira. Harreen jirti. Safara kana jechuudha. Si hordoftoota kabajamtoota kiyya akkuma itti jiraatantu jirudha. Miireema alhamdulillahi rabbil aalamiin. Qabriin dukkanaas nu kana nu eeggatti. Kuni hedduu takka xiqqishaadha. Alhamdulillah guyyaa yeroon tokko oli yeroon tokko gadi. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hangi xumuraan afaana tura. Amma waliin deemaa jirra jechuudha. Ofii garuu amma asfaaltii irra bahu ga'e asfaaltiin baay'ee fagoo miti nurraa jechuudha. Kanaaf hanga xumuraan afaana turaa isin jecha walitti deebinu ta'u hanga xumuraan afaana turaa hagam bakka dhagahu gahuutti jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya garuu karaawwan hundaa isinitti agarsiisaa deemaa jechuudha. Achi isin jaa. Kanaaf hanga xumuraan afaana turaa amma baajaajii yaabbaddee maal jechuudha.
Hordoftoota kabajamtoota kiyya akkan ta'e osoo argitanii karaa komandoo yookiin dirasiin deemaa jedheetini karaa biraa yaabbadhee bajaajirra kutee guyyaa maatiin suuraan na fudhate wallahi warra lalame bismillah wallahi laazim garuu yeroo roobaallee hedduu wanni jaanii takka harkaan beeku ana uzubillah wallahi kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyya asiin karaa wanni ittiin deeman jee wanni jedha jechuudha. Karaa asii komandoo deemaa jee karaa biraa deemaa jedhee yaabbadhee lamuurraa bu'ee jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya kana fakkaata taariikni kenna. Aduun kabirii wallahi aduma kana keessa akkatti deemutti hin jira. Hordoftoota kabajamtoota kiyya haasaa isinitti hin dheeressu bakka gahee fi akkaataa hunda isinitti agarsiisa nageenya tura. Akka safara keenyatti magaalaan gudditti tana. Magaalaa gudditti Shaashamannee miti beekaa Shaashamanneen fagoodha ganaa ol baana akka gudditti bakka akka safara keenya magaalaan guddoon jedhamtu sana jechuudha. Asumaa waa bibbitanna asumaa dhayina jechuudha. Akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyya hedduu takka bareetti eeshaa madaabii magaalaa. Maashaallah rabbiin keessa nu haa bulchu sinin jaadu waan nu godha kunoo safara keenya kana fakkaata akkasii ka hordoftoota kabajamtoota kiyya gaafa safara kana keessa ol ba'u akka waan qabrii keessa ol ba'eetu wallahi lazim asii ol qilleensi baay'ee takka bareeda qilleensi isaa hedduu takka nama tola asii gargaadii isaanii nama qabrii keessa jiru jedha qilleensi isaa baay'ee tola asii ol hedduu takka bareedii Shaashamanneeni yeroo asii gadi namatti hin tola asii ol malee asii ol magaalaadha waan ta'eef hedduu takka bareedudha qilleensis waan hundis jechuudha. Asii ol baay'ee bareeddi. Hordoftoota amma mana kana nyaata ajajuuf hin deema. Nyaata jechuun cinaallee numa jira. Kabirasa pizza ala mana kana waaw Shaashamannee keessa jechuudha. Hedduu takka bakka wallahi pizza biyya hundaa kan nyaadhe kakka pizza biyya mana kana natti tole hin jiru. Ani garuu yeroo hundaa manatti na jajadha. Alatti nyaadhu garuu kaa gaafa wala nyaadheen fixuu waan ta'eef saniif jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya hedduu takka. Wow, baay'ee namatti tola mana kana jechuudha. Pizza kan mana kana hedduu takka bareedaadha. Wallahi anam asumaan nama biraa ajajadha jechuudha. Deeba hojjira. Gaasanii bakka biraa dhaqeetiniin tolfachuuf hin deemaa jechuudha. Zaaree liyyuu qannoo ala roomaansii hundisaanoo. Akkasii amma immoo gara biraa deemuuf hin deemaa. Nyaara kiyyaa waan hunda kiyyaa tolfachuuf hin deemaa jechuudha. Akkasii kaardii tokko obboleessa keenya irraa qabime sababa hin barbaadini. Wanni godhadheetni meeshii godhadhaan jedhee hin dhabee bakki toon beeku nama aadii naa godhanii jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya akkasii wayi biyya beekuu dhabuun kana nama dhibaafe garuu gara maal jedhanii appostoonni jira jaanii turaniitu amma bahee galuutti hin jira ganaa fi isaa minaan hin deemee fudhadha garuu. Fuudhee galuu jira jechuudha bisaa. Alelu
Taa'ee kabajamtoota kiyya kun amma deebi'eetiin jira. Kun deebi'eetiin kakaf jedhee waan adda addaa qopheesseetiin jira. Keessummaan beeloo itti maalidha hedduutti kan ture jechuudha. Kanaaf kun akkamitti qopheessi ilaalaa. Inshallah. Zaare liyu qanno. Hordoftoota kabajamtoota kiyya argitanii. Akkatti qopheesseetiin jira. Kanaafuu waan qopheessullee nyaatallee hundumaa asumaan as fida. Hangi xumuran afaana tura hangan digadhee kootti. Kunu akkuma argitanii hordoftoota kabajamtoota kiyya aappilii burtukaana jira waan jiru as kaayu. Garuu lafti ho'iitii hanqaa isanii kubbisaanis kunuuti. Bunis kunuuti. Tapi kabajamtoota kiyya akkasii waan takka kunoo akkuma argitanitti waan takka qophaa'eetiin jira hundaa'u kunoo hedduu takkan tolu በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ akkasii kanaafuu hanga xumuran lafaana tura isin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baay'ee isin jaalladha uffataan jijjiirradhee dhufaa jechuudha. Waaw በጣም አመንበረ ዲስለክሮ ዘፋን አንባ tokko jeqini akkay kana በቃ ተቃዋንቲ እንዲኑ እኔ መጣለሁ ለብሼ መጣለሁ hanga namni sun dhufu asumatti ni gachuudha.